injifannoon Adawaa sadarkaa sadiitti ani kan ilaalaa ture. Tokkoffaan maaltu ta'e, maaltu irraa argame, maal irraa baranna kan jedhu kana. Maaltu ta'e gaafa jennu waa lama gurguddaadha kan achirratti ta'e jechaadha. Lola qofaa miti. Birmanummaa biyyaatii fi eenyummaa ummatoota Itoophiyaatitu achirratti dandamate jechaadha. Kanaaf humni dhufe san, humni koloneeffataan dhufe san tokkoffaa birmanummaa biyyaa mulquuf dhufe. Birmanummaa biyyaa mulqamti taanaan qabeenya biyyaa wanta biyyoo fi biyyeen qabdu hunda saamee deemuu barbaada, ofii isaatiif oolfachuuf barbaada jechaadha. Eenyummaatu dandamate gaafaan sin jedhu eenyummaan aadaadha, eenyummaan afaanii, eenyummaa namummaadha. Eenyummaan sabummaa ofiiti waa hedduu of keessaa qabaa jechaadha. Eenyummaan xiinsammuu ati ofiin itti of gaggeessitu, maatii itti gaggeessitu, saba wajjin itti jiraattu. Kanas irraa mulquu dhufe kan egaa gootonni irratti hirmaatan dhiigaa fi coba dhiiga isaaniitii fi dafqa isaaniitiin birmanummaa biyyaatii fi eenyummaa ummatoota Itoophiyaa qolatanii balaarraa qolatanii dandamachiisanii oolchanii kana wanti ta'e. Maaltu irraa argame kan jedhu yoo ta'e achirraa dhufee akkuma isin jetti biyyaa fi biyyoo biyya keenya yookiin ummata keenyatiitu balaa san jalaa oolecha. Injifannoo kana sadarkaa sanitti ol kaasnee ilaaluu qabna. Kan keenya qofa osoo hin taane akkuma mana keessa haasawamaa turetti eenyummaa keenya qofa osoo hin taane ummatoota gurraacha addunyaa kanarra jiran kan ilaalcha warri adiinsanii mo'atamuu hin danda'amu jedhan akkaataa duraan itti ilaalamaa ture saniititu biyyotti laaqame jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan dandeessee agarsiiste jechuudha. Itoophiyaanonni gootonni akka Gabayyoo Gurmuu kan akka Baalchaa Safoo kuni kanneen maqaan isaanii waamamin gaarreen Adawaa san irratti biyyee ta'anii hafan gootummaa isaan raawwatanii calaqqee isaan achirratti hojjetanii injifannoo achirraa calaqqisu gurraacha addunyaa keessa jiru kunis hin danda'ama, lakka adii mo'achuun hin danda'ama, ilaalcha adii kana gadi buusuun hin danda'ama, walqixxummaa fiduun hin danda'ama kan jedhu kana achirratti hojjetame jecha. Kanaaf kanaatu irraa argame sadarkaa biyyatti, sadarkaa addunyaatti qixa sanitti ol kaasnee ilaaluu qabnaadha. So akkamitti maal irraa barannaree akkamitti maal irraa fayyadamuu dandeenya dhaloonni amma jiru kana hoo kan jennu taate akkuma reefu kaasetti kabajamoo muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed kitaaba dhaloota idaamuu jedhu keessatti dhaloonni har'a jiru kuni jedha dhaloota seenaa isaa kaleessatii fi abdii isaa boruutii wajjin walitti hidhuu qabaa jedha. Seenaa keenya kaleessaa jibbuu fi tuffachuu qofa osoo hin taane maal irraa barachuu qabna, badii irraas maal barannaa, wanta gaarii hojjetame irraas maal baranna jennee ilaaluu qabna. Konkolaataan tokko gaafa fuulduratti deemuu ka'u blind spot kan jennu if duuba laaleeti maaltu na duuba jira, maaltu na jala jira jedhee ilaalee fuulduratti deema malee akkanumatti ka'ee hin deemu. Kanaaf akka biyyattis dhaloonni har'a jirru kuni biyya kana karaa fuulduratti oofuudhaaf seenaa keenya kaleessaa kana fuunee abdii keenya kabaruu wajjin dhaloota kana walitti hiinee dhaloonni kun kana irraa baratu goonaa jecha. Kana gaafa goonugaa waa baay'ee irraa barachuu dandeenya jecha. Inni jalqabaa gootummaadha jecha. Gootummaan gosa lamaan jirti. Reefus kaasaatiin ture gootummaa qawween dhuftuu fi gootummaa qalbiin jirtutu jira. Gootummaa qawwee kana abbootiin keenya gaarreen Adawaa irratti diina injifatanii osoo qawwee harkaan qabaatiin harka duwwaa meeshaa duubatti hafaadhaan jara modernize teessan mo'atanii jechaadha. Kanaaf qawween keenya irra kan harka jiru kuni obboleessa ittiin ajjeesuu, maatii kee ittiin diiguu, qabeenya biyyaa diiguu, baankii seenanis zarafuu osoo hin taane daangaa biyyaatiif birmanummaa biyyaa eenyummaa biyyaalessa sadarkaa sanitti ittiin eegu kabaja biyyaatiif saba ofii ittiin ol kaasuu qabna jechaadha. Inni lammaffaan gootummaa qalbiiti, patriotic mentality kan jennu kana jecha. Kuni xiinsammuu mo'ataadha jecha. Xiinsammuu mo'ataa addunyaan seenessa waraanaa akkamitti nurratti bante nuti immoo seenessa akkamii ofirratti ijaarre jennee of ilaaluu qabna. Itoophiyaan biyya hiyyeetti biyya nyaataan of hin danda'ini kasii maarree manaa ijjan. Kanaaf dandeenyee akkuma lola irratti agarsiisan sanitti dandeenyee hojjennee of dandeenyee biyya keenya guddisnee agarsiisuu dandeenya. Kabajamoo muummee ministeera keenyaa fi kabajamoo kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee hojiin isaan hojjetan nuyi ka guyya guyyaan arguu kanaatitu hedduu akkasitti itti sarpiraayiz hin taane itti hin dinqisiifanne malee hooggantoonni gurguddaan addunyaatii fi biyyoota Afrikaa kana bulchan gaafa kana argani waa baay'ee dubbachaa jiran jechaadha. Kanaaf injifannoon kan lolaa qofaa miti.
gootummaan kan lolaa qofaa osoo hin taane kan qalbiiti jechaadha kan biraa patriotic mentality kan jennu kan. Kana egaa maal gochuu qabna imaammanni itti ba'ee kanneen hojiiwwan cululuqaa injifannoo cululuqaa gaarreen adawaa irratti ta'e san imaammanni itti ba'ee akkuma reefu jedhee ritualize goonee wanni kaarikulamii barnootaa keessa galchinee sammuu dhaloota lafa ol dhufu kana keessatti coobsinee kan biyya eegu dhaloota biyya eegu dhaloota biyya safeeffatu dhaloota saba isaa safeeffatu dhaloota halkanii guyyaa hojjete maqaan taane ofirraa balleessu ijaaruudhaaf dhaloota akkasii ijaaruudhaaf irratti hojjetamuu qaba jechuu barbaadeeti. By the way abbootni gaarreen adawaa irratti lolanii injifannoo kanaan arraan tan akka nuti boonnee mataa ol qabannee addunyaa irratti deemnu godhan kuni bara gaarreen adawaa irra lolaaf dhaqan san dargaggoota turan. Dargaggoota muka keessanii kana turanii kuma keenya kana turanii guddaan isaanii xiqqaate 40 keessa jira malee isaanii irra caalaan 30 keessa jirti. Dargaggoota turanii jechaadha. Isaan saniitu irra abboota nu ta'e jechaadha. Baalchaan lamaffaa Xaaliyaan gaafa nu weerartuu dhuftu mooticha wajjin garaagarummaa qabaa ture jechaadha. Jechuun ilaalcha siyaasaa afaan qawweetiin osoo hin taane afaaniin dubbatanii hiikamuu qabu sadarkaa sanitti. Gaarreen adawaa irratti lolaaf dhaqee garaagarummaa siyaasaa immoo afaaniin hiikuudhaaf gadi taa'e jechaadha. Gaafa diinni dhufee lamaffaa biyya keenya weerare ani tafarii irraa hin muufii qaba malee biyya irraa muufii baay'ee biyya irratti muufiin hin jiraatu jecha saba ofii irratti muufiin hin jiraatu. Kanarraa maal barachuu qabna dhaloonni har'aan tana afaan qawweetiin ganda keessa wanni jedhee uummata keenya rakkisaa jira sablammoota rakkisaa jiru kun kanarraa waa barachuu qabna. Garaagarummaan siyaasaa ilmaan garaa haadha tokkorraa dhalate jidduutti jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkamitti kana lolaan osoo hin taane tolaan eegna gatteenyee mari'annee maraachuun osoo hin taane mari'anneeti kan wanni jennu. Kanaaf gootonni kun kana nu hojjetanii jiran irra caalaa kan akkamitti hojiirra oolchina kan jennu taate keessafuu jijjiirama bara 2010 yookiin akka faranjitti 2018 qabsoo fi wareegama qaalii kafalameen dhufe mootummaan keenya riifoormii garaagaraa godhe jecha. Riifoormii godhe keessaa uummanni nageenya ofii akka eeggatu gootummaa nageenyaan akka mirkaneessu keessafuu kabajamoo pireezidaantiin naannoo keenya riifoormii akka naannootti godhame gaachena sirnaa lammiidhaaf waa hedduutu ta'e jechaadha. Akka biyyattis kabajamoo muummeen keenya waa baay'ee gochaa ture. Kanaaf egaa gootummaa jarreen irraa dhaalle sana akkuma reefu jedhe san hojii garaagaraa irra oolchuudha. Hidha Abbayaa guddicha achirra dhaabbatee kabajamoo muummee diklaareeshinii yookiin labsiilee gurguddaa labsaa ture jechaadha. Piroojeektii gurguddoo humna anniisaa fi qabeenya uumamaa nuti qabnutti fayyadamu eenyummaa biyyaalessaa ijaaru eenyummaa waliigaltee biyyaalessaa irratti tokko ta'uu wanta gurguddaatu hojjetamaa jira. Biyyi keenya nyaataan of deddeessee baay'isawwee harki waa laatu yeroo mara irra aana. Gizee akkatti laattu kajala jiru saniitu isaa gadi. Addunyaa sadarkaa sanitti lola seenee sanurratti bantee turte. Maqaa san firraa haqnee nyaataan of deddeenyee har'aan tana Itoophiyaan biyyi keenya qamadii alatti erguun kuni maybe warra bolola aangoo qabu ni aarsa. Warra garuu jaalala biyyaa qabuuf gammachuu guddaadha jechuu barbaadeeti. Har'aan tana warri calma jedhanii olola haasa'anis of keessa deebi'anii of laaluu kan qaban addunyaan hojii hojjetamaa jiru faarsaa jirti. Kuni gootummaadha baay'ee. Namni halkanii guyyaa qabbana keessa dhaabbatee qorra keessa dhaabbatee aduu keessa dhaabbatee jijjiirama kana fide taanaan haasaan osoo hin taane hojiidhaan agarsiisee fide taanaan kana appreciate gochuudha. Afaan Amaariffaatiin jecha tokkotu jira. Hisaab saakkaffil hasaab attisteen yaada kan nuun salphaadha. Gatii kafaluun garuu ulfaataadha jecha. Kanaaf sadarkaa sanitti gootummaa adawaa kana fuunee dhaloota kana hojiif sochoosuu qabna.